haka dhabe haka isaa barbaada kan haka didimse jala dhoysu yaada kan gaaratti gale haka saba isaa barbaada hangafa ifarra jarra abbaa gadaa galanni jannata seenaan isaa guddaa Jadi infan akan yuban ila kemo tijit wakira. Hamilan ini kata sedangkan juga yang mau dalam apa soal negara bangsa ini bagi sabaran dan arkam no sedangkan ini ada bagi untuk ini tertiba kan mungkin segera kita awal album of staff atau dokter kalau kamu kan sedang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abba ke darana Rabbi rahmat alamin. Rabbi tiara. Fulli Rabbi tiara. Akabe ini makan jara abba gada gana kasini. Akabe dia mau jara abba gada. Wali gada. Ini orang kan sudah menabe abba gada jarum dahiyat. Buat saya orang orang itu. Alhamdulillah. Rabbi rahmat alamin. Rabbi nagaya nur nagaya tuhan. Dogol tuhan. Galalur tuhan. Baktawa khalale beniki Rabbi alamin. Karra pada nasr tuhan. Abam da precious Rabbi uri hale reisu. Rabbi alamin. Nulle kerja orang rafai dengan Rabbi Muhammad. Rabbi Muhammad kasoni egeresan terjadi bikin desa dan Malaysia Rabbi alamin. Rabbi alamin. Askeri alhamdulillah تفضلوا في فمر ربنا وعبدوا أهلنا وعلى ذلك بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم. السلام عليكم. Bagaimana agak ambilkan? Mungkin arah biar milki Rabbi Muhammad. Amin. Karena kan mobil ceragan Muhammad. Amin. Kata tu berapa? Amin. Kitab kayaknya. Omatnya jadi Rabbi Muhammad. Amin. Kitab apa kata hana? Iga walin mualaf. Amin. Tama walin mualaf. Amin. Ya sabang romo. Waktu ini Allahumma alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya tanya dia negara. Barata kayaknya barata minta mau. Apa kita mana orang dalam nuagon? Orang kerja besar ramai nuagon. Orang kerja puasa ni minta bayar nuagon. Dia arah hormat apa nuagon. Teis mati kau sana teis hormat apa nuagon. Teis mayu apa nuagon. Teis makan di dalam nuagon. Ganti saya juga tu orang nuagon tu. Allah saya juga kesempatan kita. Amin. Akata nakana titiraru kwa imana bara alunika kadana pakada imana bara alunika kadana pakada imana bara alunika kameraku maharabu ikan benyame mahudabu ikan benyame mahudabu usaha benyame dela benyame lala benyame ajere maharasu Wahana kana sebut kebunnya kana wah kita berarti mahabu wah maka kita apa cara kita kalau mana kita kuari ada orang fakar tu, wei tanah kapsai, kursi tu orang nama futu jadi tu pura bukan ada. Itti bawaatteef jalqabbiin irraa
waan gaariidha jechuun barbaada. Kanaaf warri asirratti argamtan baay'ee galatooma. Kan karaarra jirtanis galatooma. Kan hamiltanis galatooma. Kan hin dhaga'inis ni dhageessanii galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf eebba gaarii isiniin jechuu barbaada. Galatooma kanuma kanin jechuu barbaada. Kitaabni kun seenaan isaa walumaan dubbisuu teenyaa keessattis argina. Kitaaba jalqabaati malee kitaaba xumuraatiis miti. Kitaaba kana seenaa hunda barreesseeti fixa jechuunis hin danda'amu. Walumaan irratti hirmaannee marsaatti aantus kan gabbifnu ta'a ammoo ka'umsa nu ta'a. Kabajamoo obbo Jamaal Ahmad kan kitaaba kana barreesse hedduu galatoonfannaa. Fakkii nu ta'a, bu'uura nu ta'a. Isa laallatee namni hedduun kanaan booda qalamaa fi kitaaba akka waliin tokko abdiin qaba. Kanaas isaas rabbi urmii nuuf haa dheeressu. Kana caalaa wanni jiruus hin jirtu. Hangalmatti yoon gabaabbadhe galatoomaan isiniin jedha. Hamileen inni xiqqaan dhugumatti jireenya isaa keessatti carraa sooressa jaarraa abbaa gadaa wajjin wal arguudhaa wajjin qabsaa'uu irraa barachuudhaa namoota akka kan muraasa keessaa nama tokkodhaa nutis umurii fi fayyaa guutuu rabbi haa dabaluuf jennee ni gala. Magaalaan Harar egaa magaalaa seena qabeessaa magaalaa jaalalaa fi waldandeetiiti. Za'aan tun garuu akkuma beeynutti wahuma waliin beeynu ta'us garuu hamileen ni xiqqaata guyyaan guyyaa addaati guyyaa sooressa jaarraa abbaa gadaa itti yaadannu guyyaa kitaaba isaanii kitaaba seenaa isaanii seenaalee hojii isaanii ittiin eebbisnu waan ta'eef dammaqinsi mul'atu mee matuma keessaniif hamileen. Uummanaa magaalaan Harar magaalaa jaalalaaf nageenya tokkummaa qofa osoo hin taane magaalaa sooressa jaarraa abbaa gadaa itti barate yeroo jalqabaatiif aadaa Oromoo itti mul'ise magaalaa seena qabeettiidha. Kan keessatti argamnu kun immoo galma Calanqooti. Sooressa jaarraa abbaa gadaa bara 2013 yeroo afiramanii Yemen irraa dhufan akka isaan dhaabbatanitti awwaalchi isaanii Calanqootti akka ta'u ture garuu hin ajjabamnee hin dandeenye lafa abbaa isaanii qe'ee dhalootaatti wataritti awwaalamuu danda'an. Har'a garuu Calanqootti inni ta'uu baatu galma Calanqootti Hararitti yaadannoo isaa waggaa 2ffaa kabajaa akkanumattuu eebba kitaaba seenaa isaa gaggeessaa jiru. Akkasii hamileen ni xiqqaata luka dandamanii jirtan. Daqiiqaa muraasa qofa kan isinirraa fudhannu yeroo deemaa waan jirtuuf waloota akkaan gidduutti isin bohaarsinee gama sagantaatti aantutti kan achi dabalu ta'a. Kanaafuu walaleessituutu immoo walaleessituu beekamtuu lafa ol ka'aa jirtu dubree xiqqoo Nasiib Mu'az dirree Mawaarraayi walaloo si fitattee wanti sooressa jaarraa abbaa gadaa hin taane guyyaan inni haa ba'u jechuun akka dhufte. Hamileen naannoo shamarree addaatti ol guddatti dhasan gubbaanii shamarran jajjabeessuu qabnaa hamileen guddaarraa. Walaloo gabaabduu takka isiniif fideetiin dhufee walaloo mata dureen isiitis jaarraa abbaa gadaatti na waliin turtii gaarii. Oromummaa jechuun jalqabni ganamaa Oromtichaa horii dhiira nama lamaa hangafni Booranaa ammaas bareentumaa lamaan tanarratti walii gallaa namni hundumaa lamaan tanarratti walii gallaa namni hundumaa. Seenaa Booranaa yeroo biraatti dachaanaa hortee bareentoo keessaa xiqqoorraa dubbannaa ilmaan afran qalloo gabaabsinee seenaa
hanga tokko wajjin haalaallu wal faana hanga tokko wajjin haalaallu wal faana tokkummaa fi obsaan jiru hawaasummaa kabajaaf jaalalaan wajjin obbolummaa aadaa fi amantaa seerattiin bultummaa aadaa fi amantaa seerattiin bultummaa gosa lammii abbaa biraatis wajjumaan jiraachuu isaanii bargalmee seenaa hima jiraachuu isaanii bargalmee seenaa hima rakkoof balloos taanaan waliin mari'achaa waliis dhageeffatan naamusaaf kabajaan gaddaa fi gammachuu walumaan qooddachaa gaarii waliif yaadaa gaarii wal dubbachaa waloo waliin tahaa turoo wajjin nyaachaa waloo waliin tahaa turoo wajjin nyaachaa Oromoo afran qalloo jeenummaa isaanii roorroon itti dhufnaan walirraan dheessanii waliif fudhatanii wal fudhachiisanii yoonif wal dhabanis wal araarfatanii yoonif wal dhabanis wal araarfatanii horteewwan jalqabaa dhaloota hangafaa wajjumaan dhalatan uumamaan waa cufaa gootummaaf jeenummaa kan hin qabne bifaa dhaqanii dooniyaan cuqqaa lammadaafaa dhaqanii dooniyaan cuqqaa lammadaafaa horteewwan jalqabaa dhaloota hangafaa wajjumaan dhalatan uumamaan waa cufaa gootummaaf jeenummaa kan hin qabne bifaa dhaqanii dooniyaan cuqqaa lammadaafaa dhaqanii dooniyaan cuqqaa lammadaafaa seenaa jechuun lama takka afaaniin odeeffamaa takka immoo barruudhaan qabatamaan kaayamaa arra seenaa jaarraa abbaa gadaa gabaabseetumaan isinitti himaa gabaabseetumaan xiqqoo isinitti himaa jaarraa abbaa gadaa jechuun maqaa qabsoof moggaafate malee maqaan isaa dhugaa yooniif hin lakkaa'u Abdulkariim Ibraahim Haamid Ibroo Shaxaa jaama seenaatu dubbata isaan hundumaafuu haa kennuuf jannata isaan hundumaafuu haa kennuuf jannata jalqabarraa kaasee jaarraan gaafa ijoollee diddaa gabrummaatiif quuqaaf mala malee osoo hin yaaddawin takkaa ooleen bullee osoo hin yaaddawin takkaa ooleen bullee diddaa gabrummaatiif mirga isaa falmachuu bilisaan jiraachuu lammii fi jaalachuu sablammii kabajuu waliinis jiraachuu sablammii kabajuu waliinis jiraachuu rakkoo lammii isaa cunqurfama sabaa osoo addaan hin baasin Oromoo fi hambaa kan bahaa fi dhihaa kan kaabaa kan kibbaa qabsaawaadha ture tokkummaan lallabaa qabsaawaadha ture tokkummaan lallabaa cunqurfama lammii tiyya irra gahee obseen ciniinnadhaa hin jiraadhu je'ee qabeenya isaa dhiisee qabsoof of qopheessee qabsoo arraan tanaa bu'uuraa kan ture dura jaarraa tahuu seenaatu haasawee dura jaarraa tahuu seenaatu haasawee gabrummaa cunqursaa didee diinaan lolee isaatu gadhaabee ifa arraa tilmaamee eegasii sodaatee rasaasni qawweedha ajjeesus hin helle afaan sibiilaatiin dhaamsa waliif dhaame afaan sibiilaatiin dhaamsa waliif dhaame akkana je'eeni itti gaafatamaan sibiila qawweedha obbo Rasaasni walitti qabamaa warri sanyii rasaasaa daddafaa yerooni gurbaa kana gartanii dhaloonni watarii sanyiin isaanii hundi hin du'an qawweeni sanyiin isaanii hundi hin du'an qawweeni akaakuu keenyallee kan maqaan madaafaa maranii carqiidhaan cubbaalan afaanii maqaadhaan badinaa isa ajjeefnaadha sibiiluma hin du'u inni ibidduma deemu beeyxanii dhumtanii inni ibidduma deemu beeyxanii dhumtanii akkasiin jiraatee ammas seenaan haftee hin duunee ni jira du'a rabbiitiin fagaatee nu bira
isa dhabne malee ni jirti seenaansa numati isiyoomuu hin baddu nu keessa nu haa jajjabeessu jabduudha tan isaa nu haa jajjabeessu jabduudha tan isaa dubbii sooree isaatii kan hin himu jiru haa boyee maaf usta arran idilchitu kun ilaa yoomti seenaa sooree isaatii kitaaban as baasee galatoome adeero baga nuuf jiraatte galatoome adeero baga nuuf jiraatte kitaaba barreessuuf hedduu kuftee kaatee seenaa isaa qorachuuf baddaa gammoojjii kaattee bakka qarshii feetutti wahilee calloonte yeroo teeftammaatii hedduudha guguddee lafaatiin tanteetis wahilaayyoo hafte seenaa sooree isaatii nuufi asii baate seenaa sooree isaatii nuufi asii baate dhaamsa xiqqoon qabaa na dhagayyaa lammi kitaabichaas taanaan tokkicha miliyoona tokkoon bituudha qabdanii miliyoona tokkoon bituudha qabdanii siidaa afran qalloo mootota qaqqaalii seenaan dagatamnee kan calanqoo calii isfaaltuma gubbaa moggaa gara olii hawwittiin fagoodhaa mul'ataamee laalii bakki seenaa qaaliin seenaan afran qalloo mootota qaqqaalii seenaan dagatamnee kan calanqoo calii isfaaltuma gubbaa moggaa gara olii hawwittiin fagoodhaa mul'ataamee laalii bakki seenaa qaaliin yoo hunda dubbannee waliin asuu bullaa qalbiif fadhanamuu dubbii arraan tanaa waan na dhageeffattaniif hedduu galatoomaa akkuma reefu jeetti magaalaa mimmi'ooytuu waan mimmi'ooytuu qabdu magaalaa Direedawaa irraa hin dhufe ooyiruu laga harree irraa waa isinii fideetiin dhufe narraa qeebaltanii galatoomaa Akhirnya itu dua yang terjadi dalam kita dan nama Rabbi Abu Bisu Leti Sagi. Walau jadi dua dari akhirnya untuk betul sementara sore sejarah pada hari Rabu Jumat mengisi pertandingan betul orang ada di kes apa itu luti magayna di sini sejarah udah sebagai walaupun saya singgosi apa ini mata ini rebu roya atas ini Haye ini asli kabica iya ambak isa tahu obboleessa ifiitiif dhaloota dhufuuf ijoollee ifiitiif kitaaba bitanii kannaa kaayanii dabarsanii kannuu dandeemuudha. Kitaaba akka laayyootti himamuu miti. Waa'ee oromummaadhaa guututti bu'aa bahii jireenya Oromoon keessa dabartee maal eessaa kaatee maal firraa cabsitee har'a akka geesse guutuutti keessatti qabatee jira jechuudha. jalqaba hamma maayitti kan bartan amma kanatti ilaala seenaa sooree sejarraa abbaa gadaa barreessuudhaan barreessaa seenaa hojjete mee gammoojjii hojjetti naaf waan nuti tuttuine kana caalaa dhamdhamaa fi dhama as keessatti isa hammatee jiru isiniif qooduudhaaf kan qabatee jiru jechuudha. Gabaabsee ni xiqqaata. Kitaaba Jeeneefatti barreeffamee Hararitti eebbifamaa jirudha. Kitaabni kun jireenya qananii Sadoomee akkuma sooree sejarraa abbaa gadaa lakkisee bosona seenetti inninis biyya Awurooppaa jireenya nagayaa biyya qabbanaasan hojjetee jiraachuu osoo danda'u lakkisee qalama isaa fudhatee odeeffannoo fi iyyafannoodhaan imalee sooree sejarraa abbaa gadaa kitaabaan nu jiraachisee alla bagan umrii dheeratti jennaan hamilee xixiqqaata.
Galatooma. Akkuma wantoon kan duraan dursee wanni dubbachuu barbaadu kitaaba seenaa sooressi jaarraa abbaa gadaatiif asitti wal argamu waan guddaadha. Sooressi jaarraa abbaa gadaa akkuma hundi keenya beeknu nama mootummaa sadiin diina ta'ee balaaleffatamaa ture. Har'a immoo akka mootummaan nuuf beeku kanatti seenaan sooressi jaarraa abbaa gadaa sadarkaa kanatti beekamtee kanatti eebbifamuun waan guddaadha. Alla magan jenna mootummaa kanallee. Ulfaadha. Qaacceessa kitaabaatti kan inni isinii dhiyeessu qabiyyee isaa waan inni of keessatti qabate jechuudha. Kitaabni kun fuula 438 qaba. Fuulli 438 kunis boqonnaa 5tti addaan qoodamee jira. Boqonnaan tokkoffaa caa'ee Ibroo Shaxaa jedha. Boqonnaan lammaffaa Saarmalee hanga Somaalee jedha. Imala sooressi jaarraa abbaa gadaati. Laga Raammisirraa hanga Somaalee jechuudha. Boqonnaan sadaffaa Baalee hanga Somaalee jedha ammas. Imala sooressi jaarraa abbaa gadaa Baaleerraa hanga Somaalee deeme jechuudha. Boqonnaan afuraffaan ammas Somaalee hanga Gobeellee jedha. Imala sooressi jaarraa abbaa gadaa ammas Somaaleerraa gara Gobeellee ol deebi'ee jechuudha. Boqonnaan shanaffaan Baabbilee fi Gullallee jedha ammas. Waa'ee of keessaa qaba jechuudha Baabbilee fi Gullallee itti dhufna. Qabiyyee immoo boqonnaa tokkoffaattiin deebi'a. Caa'ee Ibroo Shaxaa kan jedhu. Boqonnaan kun wareegama Ibroo Shaxaa nama gufachiisee Haamid Ibroo Shaxaatii fi Haamid Ibroo Shaxaatii fi waahila isaa Abdullaa Muuminaa wajjin Dowrii keessa nama gatteessisa. Sammalees Kamsoona Haji Ibrahim Haamid hawaasan tajaajilu nama millachiiseeti walitti dhufeenya Haji Ibrahim Haamidii fi Sheek Ibrahim Abdullaa Muuminaa abbootii isaanii irraa dhaalan nama yaadachiisa. Sandaran ammaas jecha Abdullaa Muuminaa raagi kan Dowrii keessatti Haamid Ibrootiin jedhe kan anaafis Ibraahimitti dhalata siifis Ibraahimitti dhalata Ibraahim kiyya jaraa galaafata akka kitaaba isa jirtu baafis Ibraahim kiyya jaraa galaafata Ibraahim keessiree mootummaa ni qabata Alii Umrii ammoo waan hin qabneen galataa kan jeessanis dhaloota isaanii nama daawwachiiseeti akkuma jarri sunis dhalatee Haji Ibraahim Haamidii siree mootummaa harkaan qabatee Ibraahim Haamidis Sheek Ibraahim Abdullaa Muuminaatis akkasumas jarri galaafachuu nama daawwachiisa. Boqonnaan kun akkana goolabamaa boqonnaa caa'ee Ibroo Shaxaa jiru kuni boqonnaan kaan kan Saarmalee hanga Baalee jiru kana maqaan boqonnaa kanaa Saarmalee hanga Baalee kan jedhamu kun laga Saarmalee gootuu Saarmalee kan jedhamu laga sululaan kan kennameef jechuudha. Saarmalee jechuun iddoo dhaloota sooressi jaarraa abbaa gadaati. Laga Raammis sulaan ibsuuf yaadeeti. Asirratti boqonnaan kun iddoo dhaloota sooressi jaarraa abbaa gadaa laga Raammis irraa fuudheeti mana barnoota magaalaa Adaree Biyyoo nama asitti jechuunis magaalaa Hararitti sooressi jaarraa abbaa gadaa afaan Oromoo bifa aartiitiin guddisuuf magaalaa Adaree Biyyoo keessatti godhe nama daawwachiiseeti hojii jaarraa abbaa gadaa kan har'a namatti fakkeessa. Sammalees dammaqa jaarraa abbaa gadaa qabu nama ajaa'ibsiifachiisa. Kana booda Baalee karaa sooressi jaarraa abbaa gadaa imale jala namoota oofeeti. San booda ammaas magaalaa Biyyoo Adaree irraa fuudhee akkasumas sooressi jaarraa abbaa gadaa kan carcar jiraatu nama yaadachiisa. Sandaran ammaas murannoo sooressi jaarraa abbaa gadaa namaaf mirkaneesseeti asirratti goolabama. Boqonnaan sadaffaa Baalee hanga Somaalee jedha. Boqonnaan kun sooressi jaarraa abbaa gadaa fi harree takkittii sinqii inni ittiin fe'atu wajjin Baalee irraa fuudheeti gara Somaaliyaa nama imalchiisa. Asitti
gurmaa'ina qeeroo ganama jechuunis Somaaliyaa keessatti gurmaa'ina qeeroo ganamaatii fi hundeeffama adda bilisummaa Oromoo nama daawwachiisee seenaa ukkaamti guddoo takka namaaf qulqulleessa. San malees tattaaffii Sheek Maamir Rashaad Abdulleetii fi gaazexeessaa Ayyuub Abubakar Faan Somaaliyaa keessatti reediyoo afaan Oromoo banuuf godhaa turan nama yaadachiisa. Boqonnaan kun bifa kanaan qubee Sheek Maamir akkasumas qubee Sheek Maamir Rashaad Abdullee Faan Somaaliyaa keessatti tattaaffii godhanii fi biyyaan baatti hambaan Oromoo wal barsiisuuf tattaafachaa turanis irra deebi'an nama yaadachiisa. Ammas boqonnaan kun Somaaliyaa irraa fuudheeti sooressi jaarraa abbaa gadaatii fi waahiloota isaa wajjin gara baara Hindii nama tarkaanfachiisee Yamanitti hara nama galfachiise. Kana malees biyyoota Arabaa keessa nama naanneessee Iraaq fa'a nama geessee jaarraa abbaa gadaatii fi Elamoo Qilxuu fa'a kan Saadaam Hussein wajjin haasa'u nama daawwachiise. Saadaam Hussein yeroo sanitti itti aanaa bulchaa biyya Iraaq kan ture jechuudha. Kana booda sooressi jaarraa abbaa gadaa Faan kan mi'a waraanaa Iraaq irraa fudhatee if booda deebi'ee Somaaliyaa lafa barbaraa jedhamtu yookiin bulloo haritti isaanii cabalaqja'u qalbii gootummaatiin nama yaadachiisa, nama daawwachiisa. Kana malees dhaammannoo sooressi jaarraa abbaa gadaatii fi Elamoo Qilxuu kan biyya Yaman nama yaadachiiseeti jaalala obbolummaa kan jaarraa fi Elamoo waliif qaban namaaf dhugoomsa. Haa ta'u malee mi'a waraanaa ammayyaa fidatan sana waraanni Ziyaad Barree irraa fudhachuu nama yaadachiiseeti nama dallansiisa. Ammas sooressa jaarraa abbaa gadaa fa'a kan waggaa 5 guutuu Somaaliyaatti mana hidhaa dheeraatti hidhamee nama mul'achiisa. Asitti sooressa jaarraa abbaa gadaa fa'a kan hidhaa waggaa 5tiin uffata fixatee daare yaadaan nama daawwachiiseeti osoon ani isa ta'e firraa hinjiisa nama jechisiisee goola qabu. Boqonnaa afuraffaa Somaaliyaa hanga gobeellee kaja'u jechuudha. Boqonnaan kun sooressa jaarraa abbaa gadaa kan hidhaa waggaa 5 booda mana hidhaa Mandheeraatii bahee mul'is gadaa wajjin gammoojjii diida waalit keessa nama daawwachiisee isaanumaa wajjin Finfinnee hara nama galfachiisa. Finfinnee nama geessee Finfinneetti hara nama galfachiisa. Ammas boqonnaan kun Finfinnee irraa fuudheeti gobeelletti nama deebisa. Kana booda jaarraa abbaa gadaa kan gobeellee keessatti heddummaate qalbii abdii qabduun nama daawwachiisa. Asirraa eegalee jaarraa heddummaatee wajjin laga Raamus keessa nama naanneessee haleellaa kaampii magaalaa Baddannoo Tambara Darbii Ootirraa nama fudhachiisa. Kana booda gammoojjii Meexxinnoo nama geesseeti Bookee fi Kurfaaroqaa keessa nama naanneessa. Asitti kora saaqataa kan albaan jalqaba gaggeeffaterraa qooda nama fudhachiisee jaarraa abbaa gadaa kan jaarraa abbaa gadaa kana baga hidhaabee nama jechisiisa. Jaarraa abbaa gadaa kan Somaaliyaatti waggaa 5 dhabe baga hidhaabee nama jechisiisa. Ammas boqonnaan kun asuma keessatti lubbuu qabsaa'ota lamaa jechuunis Baaruu Tumsaatii fi Badoo Dachaasaa kan wareegame qalbii khushuufteen nama yaadachiisa. San malees wareegama Baaruu Tumsaa kan jaarraa abbaa gadaa ittiin maqaa balleessan soba ta'uu ragaan mirkaneesseeti namaaf addeessa. San malees abaa'oo diigama. San malees abaa'oo diigamtee fi sooressa jaarraa abbaa gadaa kan waggaa 2 kophaa isaa goda dhagaa keessa taa'u nama daawwachiisa. Sooressa jaarraa abbaa gadaa ammas kan goda dhagaa keessa kophaa jiraatu nama daawwachiisa. San daran ammas sooressa jaarraa abbaa gadaa kan waggaa 5 Somaaliyaatti hidhamee gobeelletti qabsoo eegalee fi kan waggaa 2 goda keessa jiraatee haareetti ammas dhaabaa haaraa jabaa tokko hundeessi gootummaan nama daawwachiisee ajab nama jechisiisa. Boqonnaan kun boqonnaa xumuraatii boqonnaa 5ffaati. Boqonnaan kun Baabbilee fi Gullallee jechuudhaan kan maqaan isaa moggaafame.
boqonnaan kun bara chaartara bara 1992 fi 1983 abaa'oo bal'atti hundooti. Gullallee seenuu fi hundee isaa abaa'oo sooresh jaarraa abbaa gadaa baabbilee hubachuu nama daawwachiisa. San malees hariiroo abaa'oo fi aayibaa'oo jechuunis adda bilisummaa Oromootii fi adda Islaam bilisummaa Oromoo jidduu turtee fi hariiroo dhaabbilee Oromoo tanaa fi wayyaanee jidduu turte nama yaadachiisuuf hedduu tattaafata. Kan daran rakkoo bara chaartaraa dhaabbilee Oromootti gufuu taate keessa babaheeti sababaa fi bakka qabsoon Oromoo itti mucucaatti nama yaadachiisee nama gaddisiisa. Kana booda hundeeffama agoobaraa yookiin ulfootii fi hundeeffama fitoo nama daawwachiiseeti sooressi jaarraa abbaa gadaa kanuma Somaaliyaatti abaa'oo hundeessisan immoo ammaas kan biraatti nama jechisiisa. Kan daran dandeettii sooressi jaarraa abbaa gadaa qabu cunfeeti ragaa wajjin qabsaa'ota addunyaa irratti hiriyaa hin qabne kan akka Maartiin Luuter Kingii fi Mister Maandeellaa fi Mahatmaa Gaandii kan biyya Hindii fa'aa akka inni dachaa lamatti deebi'u ragaan namaaf mirkaneessa. Kanaaf boqonnaan shanaffaattis kana fakkaataa qabiyyeen kitaaba kanaa cunfeetiin baasee as keessa ogaa deeman immoo waa hedduu keessaa argatanii fakkeenyaaf seenaalee daddabdeettuu afaan Yusuf Nutaayee kan jedhuu fi kan wareegan baaruu kumsaa fa'aa seenaa maqaa soorichaa jaarraa abbaa gadaatiin maqaan badaa ture namaaf qulqulleessaa yoo bidaatte waaddu irraa baratanii jaa galatooma. Daakla afurii egaa osoo daa'imummaa isii ceetee fiigee ofiin kan gama qabsootti dabalamte hamileen itti xiqqaate shamarree kana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii akkam nagaa fayyaa qabdu. Guyyaa har'aa kana asitti argamnee kabajaa sooressa jaarraa abbaa gadaa kitaaba isaa eebbisuuf wallaahi waan guddaatu natti dhaga'ama, gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Bara inni keessa qabsoo tana keessa umrii isaa fixee du'aan addunyaarraa gale bakka inni fedhii isaatiin itti na awwaalaa jee dhabuudhaan bakka fedha keenyaa malee awwaal har'a immoo kabajaadhaan dhufni asitti kitaaba isaa eebbisuun baay'ee gammachuun natti dhaga'ama. Kanaafuu galatoomii baleessa biyya kan kitaaba nu qopheesse Jamaal galatoomiin siin jedha dhibbarraa dhibba jaallan qabsoota wajjin turan gamoota hayyoota qaqqaaliin na dura wajjin qabsaawaa tures baay'een as jiru. Kanaaf bareedduu haasoo irratti ulfaata galatoomaan isiniin jaaradhu umrii dheertuu isin haa kennu isinis jiraadhaa umrii dheertuu naa jiraadhaan isiniin jaa baga qabsaawan baga qabsoo yeroo Oromoon baga qabsoo gammachuu guddaatu natti dhaga'ama naa jiraadhaan isiniin jaa galatooma. Qabsoon caalchu badhaasoo guyyaan kun nagamuu hin qabu jechuudhaan kiiloomeetira baay'eedhaaf imaltee gidduutti argamuu isiitiif guyyaa kana waliin dabarsuu isiitiif kan lama allama dannu jennaanii hamileen ta'utti xiqqaadha. Aku badaso rohan asha kumida uling yesu kaya ulo kaya ulo jenis jera asal menjalaki sagata hanamati namoto bunda ayo yesu jera namoto bunda yamne makakasu dani rawan uka fatu dimale matin soris mungkin tuti arkamani apolitin isa kimia Haji Ibrahim Wali maka mufle pisan kopoletin sooressa jaarraa abbaa gadaatis namoota hojiitti nu hafeera. Hamileedhaan.
kitaabichaa Barreessaan kitaabichaatis hayyuu keenya hayyuutu hayyuu beeku hayyuutu seenaa hayyuudhaa leellisaa jedhama hojiitu naaf akka dubartoonni barsiisaa dubartii hawaasni fi barreessaa walaloo Ibrahim Adam Ibiluuti argamaa. Adam Ibrahim Ifamaa. Ifamaa wajjin waa'illoonni Suuraa barsiisaa yuunivarsiitii Hawaasni sirba handootaa waliin dabalatee weellistoota hedduu kanneen akka maatii beekaatiif walaloo barreessuudhaan fakkeenyaaf hojiilee isaa keessaa obboleessi gaarii handootaa waliin qabu akkasii barreessaa qofaan miti afaan oromootis akka guddatuuf aadaan oromoo akka gama fuulduraatti akka hawwatuuf nama hojjetedha barsiisaa keenya beekamne. Ifamaa wajjin waa'illoonni sooressa jaarraa abbaa gadaatis kamajaadhaan yeroo hojiitti nuuf kootaatii kitaabicha wajjin eegisaanii waa'illoonni sooressa jaarraa abbaa gadaa.
ibaratnya oleh Isa Haragi dan bisa sekutu lorong dipakai kami asisi epifamu bunga sejahtera berbaru dialog pada kesaksian sosok jahan kepada kumpulan organisasi desa sehambat itu kami lagi barattoota hiriyoota isaa sassaabee aadaa Oromoo itti mul'ise asitti magaalaa seena qabeetii kanatti eebbifameeti jira baga gammaddan abboleettiin isaa qoftiin asii nu turteeti namoonni kaan gara teessuma keessanitti nu teessanii bakka teessanirraa ol ka'atii hamileedhaan nu simadhaa kabajaadhaan nu teessisaa. nama kata dulu dapat lagi nama bagai ini kata be agak tahu namun ini bila nama isari sina kata bapak lagi apa bagai yang kamu nama sina sama tahu ini dapat atau umum lagi orang wan kemuncul kemudian karena yang ada sudah yang ada terus lagi kemuncul karena dia tulis lagi mana kemuncul sampai sejenak atau tapi ini dia tulis kami dulu masa tadi abang isi bangunan isi orang jadi usulan tadi karena dia bilang hari ada hasilnya pikir dia hasilnya kira dan tuan sehingga watak setiap kami atau bisa ada isu amane pumamu wata sina isa kata wata sina orang bukan kata dan kemudian wata ajar wata apa yang aku boleh awi cara kesukaan namu ya gamaju maka rumah tidak kami yang ada saat diagar dari yang akan terjadi tuan itu tidak ada Wargana tadi kita ada warga Islam kita beberapa tapi apapun jah itu kayaknya ada awak kayaknya semua isu awak ada semua isu di sekitar ini berapa pun syarat warga kembali jalan mau muslim.
Kitaabni kunillee kitaaba seenaati. Barreessaan kitaabaas Barnama Addaati. Na dinqisiiseera hayyummaan isaati. Kan inni barreesses kitaaba jaarraati. Jazaa haa kafaluuf mootiin aalamaati. Jazaa haa kafaluuf mootiin aalamaati. Jamaal Ahmad Hayyuu barreessaa kitaabaa beekumsi isaa ifatti mul'iste abjuu bara dibbaa hayyuu akkanaatis beekaanutu qaba ammallee jiraadhu waggaa 100. Ankanaatiin dhufee gammachuun kaleessa lafa hunda naanna'ee biyya keenya marsaa amma kun ol ba'een dhaamsa goosiif dabarsa hammileedhaan takka madarakiinaaf oomisa hammileedhaan takka madarakiinaaf oomisa. Hedduu galatoomii Jamaal keenya qaali ammallee beekumsaan nama feete caali daran jajjabaadhu seenaallee xiinxali darajaa kee rabbiin haa fuudhu bo'ooli. Yaa qomoo koo tiru kaniin an jaalladhu yaa diimaa koo dhaga'i atis dhageeffadhu yaa diimaa koo dhaga'i ammas dhageeffadhu atis gurraacha koo dhaamsa koo hubadhu waan hin jechuuf deemu sirrinnaaf hubadhu. Bakar Waare wajjin Ibroo Shataadhaati Tollobbaan ajjeesan Haamid Ibroodhaati kaayyoo isaanii laalee dhaloota yaachisee jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchisee dhiirayyoo dhiirateenyas allaattiin marfachiisee. Seenaa isaa kanas gamnaatu hubataa goota gootawwanii gamna gameeyyota abukaatoo abbaa mirga qabsaa'otaa yoo jaarraa dubbatan onneen na dhoota ana qofaa miti hedduutu jaalata. Gaarii malee qabdu kan kee kun addumaa jaarraa abbaa gadaa yaa beessa namaa seenaan kee hedduudha yoom himamee dhumaa way osoo si deesse harmeen margaa lama. Sadoo osoo dhaabin qabsoodhaaf of qabdee saba kee qaqqaalii gammeessuu jalqabdee beeloftee dheebottee rakkattee dadhabdee qabsoo bilisummaa akkasiin gadhaabdee qabsoo bilisummaa akkasiin gadhaabdee. Way gabrummaan ifnis ni mul'ata dukkana boodaanii obsiyaa lammii koo obsiyaa saba koo finfinneetti wal garra nus bilisummaanii nu jechaa turanii barkeenya hayyoonni. Hayyuu baay'ees qabna haftee goota keenya seenaa barreessinee dhalootaaf ol keenya hundaafuu kan ta'u fakkeenya dhugaati kan irraa laallatu dhaloonni boodaati umrii Jamaal kanaa nuuf dheeressi mooti. Kitaabni kunillee kitaaba kanallee barruuf eebbiftanii jaalala nuuf qabdan nutti mul'iftanii galatoomaa martuu dhiiraa fi dhalaanii hayyuu keenya Jamaal bar gammachiistanii hayyuu keenya Jamaal bar gammachiistanii. Aniyya milee gaalaa baddaa xosinnoo gaalaa goonni keenya jaarraan abbaa fedhe caalaa. Goonni keenya jaarraan abbaa fedhe caalaa kan dhandhamee beekaa bar shankoora aalaa. Akkana siinjaa obboleessi xiyyaa re'ee gama yaatus abiin duraa xiyyaa hedduu galatoomii yaa sooressa biyyaa yaadataa juweedii mucaa saba xiyyaa galata kees galchuu dadhabeetaan iyyaa galata kees galchuu dadhabeetaan iyyaa. Ni beektan gaanamuu seenaa yaadataatii ni dubbadhaarras irra deebi'eeti isaatu awwaalee barreeffa jaarraati. Arrallee barkunoo akka galataatti kan Jamaal barreesse maqaa yaadataati. Doktor Nasraddiin ammaas kan biraati hedduudha wallaahi galanni isaati hayyuu beekamaadha bar nama dhugaati ani hedduun jaalladha akka nam tokkootti osoo lama gootu bu'aarleen isaati. Doktora Kookaalii qaroo ijatiyyaa Nasraddiiniin baana goota saba kiyyaa kan namuu jaallatu xiqqaaf guddaan biyyaa anis siin jaalladha akka lubbuutiyyaa hedduu galatoomi bakkuma jirtutti ati baabaa kiyyaa. Gurra keessan namuu takkanaaf as qaba hayyuu keenya qaalii barreessaa kitaabaa adda baaseen beekaan jiqilee jibba jaalala malee qabdu ati yoomillee jibba seenaan kee gaariin kun bakka guddaa qaba.
Hawaasni baay'een kun jaalalatee qaba. Jamaal Ahmad Hayyuu barreessaa kitaaba an gammachuu keessaa irraan gaggabaa jara keenya kontaan lafaa ol qaba. Galatooma. Hedduu namatti tolaa kitaabni isaatii seenaan babbareedaa kan tolu namatti seenaa babbareedduu hayyoota keenyaati. Haati Bushraadhaa fi ilmaan isaati kan akka Gursaa Ibsaa akka Leencoodhaati. Kamaal isaanii Baambar ilmaan isaati. Hangafa gootota Jaarraa Abbaa Gadaa kitaaba isaa garraan garaan na gammada guyyaan har'aan tana beekee anaaf adda. Jaarraa Dulgoolamni abbaa turree sabaa abbaa caadaa qabsoo barsiisaa jalqabaa jannata haa ta'u qoonni kee yaa baabaa akkaan si jaallatus ragaa rabbiin qabaa yeroo si yaadadhe ijaatu na roobaa. Jaarraa Abbaa Gadaa gootan qabne fakkii waa'ee isaattiin jira atis kunoo arki baga jettee dhufte ani haflakki. Obboleewwan isaa warra lubbuun jiru isa wajjin qabsoo kan dandamee jiru osoon hin dubbanne arra biran taru Abbaa Gadaa keenya Abdurazaaq Tiru ammaa'uu hawaasaaf kan hojjechaa jiru. Abdurazaaq Ahmad Hassan ilma Ibroo Shataa seenaan kun dheeraadha kan dubbisaa ta'a. Warra lubbuun jiru umrii nuuf dheeressi. Warra lubbuun jiru umrii nuuf dheeressi kan fuula kee deemes jannata dhaalchisi rabbii kiyya guddaa mee na gammachiisi. Rabbii kiyya guddaa mee na gammachiisi. Jaarraa Abbaa Gadaa gaafa qabsaawanii namni hin dirqinee bar fedha isaatiini saba isaaf quuqama wallaahi dhugaanii rabbi haa qananiisu isa jannataanii ilmaan isaa hundi baga jiraatanii. Jecha kana garraan onneen na dhawata anaafis Ibraahimii dhalata siifis Ibraahimii dhalata Ibraahim keessiree mootummaa ni qabata Ibraahim kiyyaan baagalaafata dhiiga Ibraahim kiyyaa ilmaan Ibraahim keetiif kafalata alii urrii waan hin qabneen galata warri aqlii qabu dubbii ni yaadata sooressa hooqaalii argamu jannata. Harargee ta'uun koo na gammachiisa bar lagaraa misiilaloonni sooressaa agaree biyyooti bar manni barumsaa seenaan nama naanneessee carcar nama geessaa galamsa keessallee nama gaddeebisaa achiin baalee roobee jeneraal Hussein Buneetii fi Waaqoo Guutufaa biratti bar haara si galfachiisaa battala bareedaas nama qabachiisaa sooressa hooqaalii seenaan keessi boonsaa bakka guddaa qabdaa onnee hiriya keessaa. Gameessa hooqaalii hiriyaa hin qabne jaarraa kiyya tiru nuti sin daganne nama akka keetii anoo hin argine jireenya isaa dhiisee kan lubbuu nuuf kenne jireenya isaa dhiisee kan lubbuu nuuf kenne. Akkuma beekamu eega duutiin haftu eega duutii ammoo seenaan babbareedaan akkasirraa haftu sooressa keenyarraa lammi akka hubattu seendubbee gaariidhaan akka yaadatamtu seendubbee gaariidhaan akka yaadatamtu. Hundummaan keessanuu hedduu galatooma na waliin kan turtan ilaa hanga ammaa hunduu naaf jiraadhaa waggaa 60 an sagantaa kiyyaas xumuruuf hin deema galatoomiin ja'an Jamaal qaalii namaa. Dogonkora kiyyaas dhiifama naaf godhaa ilmi namaa hundii bar dogongoraadha yoof kolchaa lamni isiniin jaalladha tasa mucucaadhus anuma gorfadha hamma wal agarru nagayaan jiraadha.